kabajamtoota hordoftoota maatii chaanala madawlaaboo miidiyaa kun madawlaaboo miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan geenyu oduudha jalqaba irratti hanga footoo oduutiin isiniif eegalla. Ministeerri muummee FDRI Dr. Abiy Ahmed sagantaa goolabii dijitaala 2025 godhuudhaan akkasumas sagantaa eegalchiisaa dijitaala 2030 taasisee kan jirudha. Itoophiyaa fi Neezerlaand hariiroowwan isaanii waliin cimsuudhaan hojiiwwan ciccimaa irratti marii bal'aa taasisanii kan jiranidha. Pirimeer Liigii Ingilaand edda taphatameen dursummaa liigichaa Arsenaal irraa kan fudhattee turte Maanchestar Siitiin ergas daqiiqaa muraasaan booda Arsenaalis dursummaa isii deebifattee kan jirtudha. Ameerikaa, Katarii fi Turkii Misrii nageenya Gaazaa irratti mari'achaa jiraachuun dhagahamee kan jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduulee kanneenii fi kanneen biraa kan harkaa qabnu dhiyeessin amma dhumaatti akka nu faana turtan gamanummaan isin gaafanna. Chaanala keenya subscribe like godhuu hin dagatinaa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dijitaala Itoophiyaa 2030 guyyaa kalee ifoomsanii kan jiranidha. Ministeerri muummee FDRI Dr. Abiy Ahmed erga fuula miidiyaa hawaasa isaan irratti barreessan dijitaala Itoophiyaa 2025 guutumatti hojjechuudhaan haala danda'amu irratti gama isaaniitiin ga'ee xumuramuudhaas ibsanii kan jiranidha. Dijitaala 2030 guyyaa irraa eegalchiisanii hojjechuudhaaf hojiiwwan ciccimaa kan hojjetanii fi lammiiwwaniif carraa walqixaa kan uumuu fi akkasumas lammiilee fi akkasumas dhaabbilee gidduutti wal amantaa gabbisuudhaan karoora bu'uuraalee ijoo tarsiimoota Itoophiyaa hubachiisuudhaaf kan fayyadu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Karoorri kunis akka milkaa'u keessumaa bu'uuraalee misooma dijitaala Itoophiyaa kan milkaa'inaan babal'isuu fi hojiiwwan gurguddaan kan hojjetamu ta'uu fi teekinooloojii dijitaalaa kunis namoota irratti xiyyeeffachuudhaan jireenya namootaa kan jijjiiran ta'uu fi humna guddaa kan uumu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Walumaa galatti hojiiwwan dijitaalaa Itoophiyaa hojjetamaa jiruun gamatti mootummaa ida'amuu karaa salphaan tarsiimowwan guddoo dhugoomsuudhaaf qabate keessaa isa tokko ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Itoophiyaan biyya guddachuudhaaf fedhii fi dandeettii qabdu gamatti sagantaawwan dijitaala Itoophiyaa kalaqa saffisiisaa fi akkasumas utaalanii darbuu fiduudhaaf fedhii guddaa qabaachuudhaas kan eeru ta'uudhaas ni eerama. Tarsiimowwan dijitaalaa 2025 bu'uuraalee misooma Itoophiyaa keessatti babal'isuudhaan bu'aawwan danda'amu irratti argamuudhaas eeramee kan jirudha. Hojmaata mootummaa fi akkasumas kanneen tajaajilaa fi qaqqabummaa faayinaansii irratti jijjiiramni guddaan dhufee kan jirudha. Har'a dijitaala Itoophiyaa yeroo ammaa kana immoo dijitaala Itoophiyaa 2030 ifatti eegalchiisuun isaa waggoottan 5 dhufan keessatti Itoophiyaa roga maraanuu kan guddisan ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Obbo Tamasgeen Xurunaa itti aanaa ministeera muummee fi akkasumas durataan mana marii tiraansfoormeeshinii dijitaala biyyoolessaa sababeeffachuudhaan ergaa isaaniittis dabarsaniiti jiran. Kanuma wajjin wal qabatee Itoophiyaan baroottan 5 as deeman keessatti Itoophiyaa haala danda'amu hundaan kan ol kaasu ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Hojiiwwan dijitaala Itoophiyaa raawwatamaa jiruun gamatti mootummaan ida'amuu karaa salphaatiin hojiiwwan gurguddaa dhugoomsuudhaan wal qabatee hidhatee hojjechaa jiraachuudhaas ministeerri muummee FDRI Dr. Abiy Ahmedis dubbatanii kan jiranidha. Galmoota tarsiimowwan ijoo dijitaala Itoophiyaa 2030 qabummaa babal'isuu fi lammiiwwaniif carraa walqixaa uumuun lammiilee fi akkasumas dhaabbilee jidduutti wal amantaa gabbisuu akka ta'es ministeerri muummee FDRI Dr. Abiy Ahmed dubbatan. Hojiileen meeshaalee waraanaa makaanaayizeshinii ammayyeessuudhaaf qajeelfama ol aanaa loojistikii akka ta'e ni eerama. Raayyaan ittisa biyyaa FDRI qajeelcha ol aanaa loojistikii fi meeshaalee waraanaa sababoota garaagaraatiin hojii dhaabaniif gara dulloomanii fooyyeessuudhaan ammayyeessuudhaan tajaajila qopheessummaatti akka deebisan eeranii kan jiranidha. Hojiin riivarsi injineering hojjetamaa jiru kun humnoota hidhannoo raayyaa ittisa biyyaa guddisuu akka ta'e ni eera. Meeshaaleen waraanaa ammayyaa'uun kunis erga raawwachuudhaaf gara qaxxaamuraatti akka babal'atuufis raayyaan ittisa biyyaa beeksisee kan jirudha. Keessumattuu haaromsa meeshaalee kanneeniitiif hojiileen ciccimaan hojjetamaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Ayyaanni jijjiirraa waggaa mingeesseeraa kan saba alaabaa Emirates Arabaa gamtoomanii keessatti haala miidhagaa ta'een kabajameeti jira. Ayyaanni jijjiirraa waggaa mingeesseeraa kan saba alaabaa lammiiwwanii fi akkasumas michoota saba Itoophiyaa kanneen garaagaraati wajjin muddee 10 akka bara 2018 haala miidhagaa ta'een kabajameeti jira. Ayyaanicha irratti keessummaa kabajaa ta'uudhaan ambaasaaddarri Itoophiyaa kan biyya gamtooman Arabaa Dr. Jamal Kadir akkasumas hawaasa naannichaatii fi namoonni garaagaraa iddoo sanitti wal arguudhaan ayyaanni
ayyaanicha haala miidhagaatiin kabajanii jiran. Ambaasaadarichi erga baga nagaan geessanii erga dabarsan Itoophiyaan biyya saboota sablammoota hedduu qabaachaa turtee fi akkasumas tokkummaadhaan milkaa'ina hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa hojiiwwan jalqabsiistee hamma dhumaatti kan xumurtee fi iccitii guddina Itoophiyaatti sabaa sablammiin hedduun jiraachuun jechuudhaan dubbatanii kan jiranidha. Kana malees Itoophiyaan karaa nagaa qabeessaa fi akkasumas walii galteetiin balbala galaanaa argachuudhaaf tattaaffii jalqabdeef bu'aa gaarii fidaa jiraachuu biyyattiin fakkeenya badhaadhinaa Afrikaa akka taatus kan isii taasisu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Dhuma irrattis ayyaanni mingeesseeraa akka dhaabbata UNESCO irratti galmaa'uudhaafis embaasiin Itoophiyaa kan biyyoota gamtoomman Arabaa kaasaniiti jiran. Lammiileen saba alaabaa achi jiraatan waliinis hojiiwwan jalqaban cimanii akka itti fufanis beeksisanii kan jiranidha. Bulchaan olaanaan godina Alaabaa obbo Muhaddiin Hassan ergaa baga geessanii guyyaa ayyaanichaa dabarsaniin sirna seera mallattoo guddaa eenyummaa saba alaabaa ta'uu ibsuudhaan ayyaanichi biyyoota gamtoomman Arabaa keessatti kabajamuun garsa imbaasii Itoophiyaa Abu Dhabii taasiseen maqaa uummata alaabaatiin galateeffataniiti jiran. Ayyaanichiinis sirna seera alaabaa fi akkasumas obbolummaa Itoophiyaanotaa calaqqisuudhaan hojii artii fi taphoota aadaa, nyaata aadaa fi qophiiwwan adda addaatiin miidhagamee kabajameeti jira. Namoonni kuma hedduudhaan lakkaa'aman kanneen akka lammii saba alaabaa, saba biroo, keessummoonni, kabajamtoonni, dippiloomaatonni fi hooggantoonni hawaasa Itoophiyaa kanneen garaagaraa argamaniiti jiran. Ayyaanni mingees yookaan ayyaanni jijjiirraa waggaa saba alaabaa yeroo bonaa kana xumuramee miidhaginaan kabajameeti jira. Itoophiyaa fi Niizerlaand hariiroowwan waloo qaban itti cimsuudhaan waliigalteewwan wal hubannoo dhimmoota garaagaraa irratti waliif mallatteessaniiti jiran. Waliigalteewwan kunis ministeera daldalaa fi misooma Niizerlaand Awujii Diivaarasii fi akkasumas ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoo Xaamootosi waliin waliif mallatteessaniiti jiranii. Ministeeronni biyyoonni lamaan walitti dhufeenya yeroo dheeraa biyyoota lamaan qaban daran cimsuudhaaf waloodhaan hojiiwwan ciccimaa waliin hojjechuudhaaf waliigaltee kan waliif mallatteessan ta'us beekamee kan jirudha. Waliigalteewwan wal hubannoo biyyoota kunneenis waliif mallatteessan dhimmoota naannoo irratti waliin tumsuu fi daldala investimentii biyyoota lamaanii gidduutti cimsuudhaan kan waliin hammate ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Haaluma wal fakkaatu ministeerri daldalaa fi misooma Niizerlaand Awujii Diivaarasii deetaa ministeera maallaqaa Simrat Sawaas waliin hariiroo diinagdee cimsuudhaafis foromii liqiiwwan deeggaruu fi akkasumas investimentiiwwan Niizerlaand Itoophiyaa keessatti babal'isuudhaaf waliif mallatteessaniiti jiran. Obbo Simart Niizerlaand michiiwwan daldalaa ijoo Itoophiyaa ta'uu ibsuudhaan amma Itoophiyaa keessatti abbootii qabeenyaa Niizerlaand 100 ol ta'an keessumaahu dameewwan qonnaa fi akkasumas biqiltuuwwan kunuunsuu irratti qopheessan sochiiwwan ciccimaa taasisaa jiraachuus eeranii jiran. Awuj Diivaayras gama isaaniitiinis biyyi isaanii sagantaawwan riiformiiwwan diinagdee Itoophiyaa gaggeessaa jirtu deeggaruudhaaf fedhii guddaa qabaachuudhaas eeranii kan jiranidha. Walta'iinsa IMF waliin taasisuu fi akkasumas jalqabbii gurmaa'insa liqii dabalatee waliigalteewwan garaagaraa kan waliif galan ta'uudhaas eeraniiti jiran. Maakro Rubiit Itoophiyaan humnoota tasgabbii Gaazaadhaaf loltoota akka gumaachitu gaafatan. Ministeerri waajjira haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Maakroon muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif yaada ijaarsa humna nageenya idil addunyaa Gaazaadhaaf gumaacha gaafachuudhaas miseensonni dippiloomaasii warra lixaa waabeeffachuudhaan Times of Israel gabaaseeti jira. Gaafiiwwan humna waraanaa gumaachuun kunis ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif kan dhiyaate torban kanaan dura hoggaa ta'u kunis qabxiiwwan 20 Donald Trump Gaazaa tasgabbeessuudhaaf kaawwate keessaa isa tokko ta'uudhaas ni eerama. Kanaan wal qabatee tasgabbii biyyoota Gaazaatiif tattaaffii Donald Trump taasisaa jiru keessatti gumaacha gama isaa kan taasisu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Karoorichinis waraana waggaa 2 magaalaa Gaazaa barbadeeffame haala ishee duraanitti deebisuudhaan ijaaruudhaaf qaamota idil addunyaa gumaacha gaafachaa jiraachuun ni eerama. Dhimma kana irratti gama qaamota lamaan irraa wanti dubbatame hanga yoonaatti hin jiru. Deefur bara 2025 ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maakroon dhimmoota keessoo Itoophiyaa otoo hin kaasin dhimmoota biyyootan garaagaraa kaasuun isaa ni yaadatama. Ibsa waajjira ministeera haajaa alaa Ameerikaa mariin kunis itti gaafatamummaa fi ofiin kanniinsa Itoophiyaa tasgabbii nageenya naannootiif taasisaa jiru irratti kan xiyyeeffatu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Qaamolee taatee kana hordofaa turaniin waldubbii gaggeessitoota kanneen keessattis dhimmi keessoo Itoophiyaa keessumaahuu sarbamiinsa mirga namummaa biyya keessatti
deemaa jiru kan jedhanii fi akkasumas kana dhaabuudhaaf yeroo baay'ee muddamni cimaan taasifamaa jiraachuun eerama. Gama Itoophiyaatiin ammoo dhimmi kunis hanga yoonaatti osoo hin dubbatamin jiraachuudhaas eeramaati kan jirudha. Mariin nageenya Gaazaa fiduudhaaf USA'dhaan gaggeeffamaa jiru qabxii 20 Doonaald Tiraamp kanaan dura kaa'ee jiruun biyyoonni garaagaraa kanneen akka Ameerikaa, Tark, Katarii fi akkasumas Misri nageenya Gaazaa irratti mari'achuun isaanii dhagahame kan jiru. Biyyoonni kunneenis hojiiwwan oolmaya dhukaasa dhaabuu Gaazaa marsaa jalqabaa gaggeeffamaa jiru Florida Maayamaatti wal arguun isaanii kan yaadatamudha. Washington, Ankara, Kaayiroo fi Dohattis wal dura gara marsaa lammaffaatti cehuudhaan yaada wal jijjiiruudhaaf eegalanii kan jiru. Bakka bu'oonni Tarkii kunis dhimmoota waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa sirnaan hojiirra oolee jiru kana hojiirra oolchuudhaaf hojiiwwan ciccimaa eegalanii kan jiranidha. Lammiileen Gaazaa dhukaasa dhaabuudhaaf marsaa lammaffaa keessatti ummata ofii to'achuudhaaf akka danda'amu irratti mariin gaggeeffamaa kan jiru. Qatar, Tarkii fi Ameerikaan baha giddu galeessaa keessatti nageenyi akka argamuuf hojiiwwan ciccimaa hojjechaa jiraachuus ni eerama. Kunis furmaata waaraa ummata Gaazaatiif fiduudhaas akka ta'es ni eeramaa kan jirudha. Wal argiinsi kunneenis keessumattuu biyyoonni lamaan biyyoota nageenya baha giddu galeessaa uumuudhaaf tattaaffii jiran ta'uudhaas ni eerama. Kanuma wajjin wal qabatee danqii cimaan biyyoota akka Israa'eliin taasifamaa jiraachuunis ni eerama. Yeroodhaa gara yerootti dhukaasni haa dhaabamu haa jedhu malee dhukaasni hanga yoonaatti akka hin dhaabaminis ni mul'ata. Namoonni hanga ammaatti du'aa jiraachuu fi akkasumas namoonni garaagaraa gama Gaazaatiin dhumaatiin garaagaraatiis ammallee taasifamaa jiraachuudhaas ni eerama. Israa'el gama isiitiin daangaa darbuudhaan dhukaasa bantee kan jirtu ta'uudhaas ni mul'ata. Yeroo marii kana keessatti Israa'el dhukaasa dhaabuu dinnaan tarkaanfiin cimaan kan irratti fudhatamu ta'uudhaas gareewwan nageenya buusaa jiran kanneen akka Qatar, Tarkii fi Ameerikaa kanaan dura hubachiisanii akka turan ni yaadatama. Yeroo ammaa kanaas haalli kun itti fufee jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Manchester Cityin dursummaa liigichaa Arsenaal harkaa fudhachuun isaa dhagahame kan jiru. Manchester Cityin tapha torbee 17ffaa Premier League England West Ham United 3-1 moohuudhaan gara dursummaa liigichaatti dhuftee kan jirtudha. Tapha liitaayiditti gaggeeffame kanaanis Erling Braut Haaland gooliiwwan 2 yommuu lakkoofsisu Reinders gooliiwwan tokko Cityidhaaf galchee kan jiru. Haaland liigichaaf gooliiwwan bara kana lakkoofse 19tti ol guddisuudhaas dhagahame kan jiru. Gareen Pep Guardiola Manchester Cityin qabxiiwwan 37 sadarkaa takkaffaa liigichaa dursuudhaan jalqaba liigichaa irratti kan argamudha. Tapha birootiin ammoo sa'aatii 12 irratti taphatame Brentford Wolves 2-1 hoggaa mohu. Bournemouth ammoo Birenay takkaa fi takkaan moohee kan jiru. Brighton fi akkasumas Sunderland ammoo goolii malee duwwaa fi duwwaa qixxee bahanii kan jiranidha. Galgala sa'aatii 2:30 irraa ammoo Tottenham Hotspur Liverpoolin kan waliin taphachaa turan hoggaa ta'u Arsenal Everton waliin akkasumas Leeds United Crystal Palace waliin yeroo wal fakkaataa sa'aatii 5 irratti tapha galgala keessa gaggeeffameeti jira. Arsenalis dursummaa liigichaa kan irraa fuudhamee ture takkaa fi duwwaadhaan Everton injifachuudhaan dursummaa liigicha isaa deebifatee kan jiru. Arsenal rukuttii adabbii argateen takkaa fi duwwaan Everton moohee kan jirudha. Tapha kanneenis qabxii 3 hoggaa argatee Arsenal saatiiwwan muraasaaf dursummaa liigichaa kan dabee ture Manchester Cityidhaan irraa fuudhamee ture ergas dursummaa liigichaa argatee kan jiru. Injifannoo 12 bara dorgommii kana keessatti galmeessee Arsenal qabxiiwwan 39 dursummaa isaa itti fufee kan jirudha. kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala keenyaa kanneen chaanaala keenyaaf maatiin ta'in chaanaala keenyaaf maatii taasisaniin kenna yeroodhaa gara yerootti odeeffannoo haaraa gama keessaniin kan geenyudha. Isinis nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.